Anam kan duratti isuma namni filateen geggeeffamaa ture mala fiikooti filadheellee hin beeku barana garuu kunoo umuriin koo ga'ee kaardii filannoo fudhadheen jira filachuudhaaf qophaa'een jira jechuudha. Akka dargaggeessa tokkootti bakka karaa nageenyaan karaa seera qabeessaan akka xumuramuun nan barbaada. Anaan kanaan dura filadhee muuxannoo hin qabu amma garuu reefuun kaardii filannoo harkaan qabadhee jira. Kanaaf filannoon kun haala nagaa fi haala tasgabbiitiin akka raawwatamu hawwii kooti jechuudha. Uummata isaa kan ta'u uummanni kan filatu fedhii isaati jechuudha. Kanaan dura filannoo irra hirmaadhee hin beeku sababni isaa umuriin koo kanaan dura sababii hin geenyee fi hirmaadhee hin beeku. Barana immoo umuriin koo ga'ee kaardii filannoos fudhadheera jechuudha. Guyyaa gaafa filannoo sanaaf bariidhaan ba'ee sagalee koo dhageessifachuudhaaf paartii naaf ta'a jedhee yaadu filachuudhaa fi qophiirra jiraachuudha. Karaa nagaadhaan akka xumuramuuf immoo abdiin qaba. Filannoo marsaa 6 filadheera amma marsaa 7ffaaf qophaa'an jira. Filannoon bara darbees baay'ee gaariidha. Kan baranaa kunis qophiin isaa baay'ee bareedaadha. Ittis qophaa'aa jirra. Namoota naannoo keenyaas dadammaqinaan akka isaan filannoo kanarratti hirmaataniif dadammaqsaa dhumati jirra. Baay'ee gaariidha qophiinis. Paartii naaf ta'a jedhu biyya kanaaf hojii gaggeessuu danda'a. Biyyaafis hawaasa isaatiifis hin ta'a. Fakkeenya gaarii biyyaaf kan ta'u paartii qophaa'ee jiru gaarii ta'ee filachuudhaaf qophaa'eetiin jira. Filannoon waggaa 7ffaadha kan inni filatamuuf adeemaa jiru. Filannoo bara 2018 kanaaf immoo qophaa'amuu qabu haal dureessaan du'ansaa qophoofne kaardii filannoos fudhannee qophoofne jirra jechuudha filannoodhaaf. Paartiin nuti filachuudhaaf qophoofne jirru paartii misoomsuu danda'u haala waliigalaatiin walqixxummaadhaan biyya gaggeessuu danda'u misoomsuus kan danda'u walqixxummaa biyya tokkoon xinnaas guddaas qabeessas dhabeessas gaggeessuu kan danda'uu fi misoomsaa sirriitti kan jiru haala ibsannoo isaanii sanarra ejjennee filachuudhaaf qophoofnedha kan nuti jirru. Filannoo akkuma biyyoolessaatti marsaa 6 filanneerra amma immoo marsaa 6ffaadhaa fi marsaa 7ffaadhaa fi itti qophaa'aa jirra. Galmoofneeti guyyaa filannoo sanaadhaa eeggachaa jirra. Filannoon ammaadhaa isa duraarraa addadha jennee kan ilaallu qulqullinaan namni kan fedhiisa kan naa ta'a kan jedhu biyya kootii fi rakkina kootiif narraa qolataa biyya koo hin jiraachisa sabaaf sablammii walitti qabee hin jiraachisa kan jedhu ilaallee nuu ta'a kan jedhu filanna jenneetti itti qophaa'aa jirra. Filannoo baranaa egaa jalqabame gaariidha hirmaachaa jirra. Marsaa 7ffaadhaaf qophaa'aa jira. Marsaa 7ffaa filuudhaaf jechuudha. Guddina fidu mootummaa yeroo ammaa waan hawaasi keenya barbaadu uummati kun barbaadu karaa namni dubbatee walamsiisuu danda'uun hojjechaa jiru barbaanna. Kanaaf iyyuu akka biyya keenyaatti mootummaan haala addunyaa nama guddattee wajjin kan deemaa jiru paartilee akkasiin of qopheessanii jiran filachuudhaaf qophaa'anii jiru jechuudha.